Wariduris leva ulla nugodani borsa kulla nugodani borsa kulla budde namjunya chabulla nugodani gafa janda yartunumtu yommu facaftu summishe wanu chafsu oto argu namnu tufin darbudise jecha sanyi tadde birru ilman waqo fi abishe posti dina sher goggochun girrisanun jechisise niga akana jenna kama takerraro bero kamu tu bezerati ba kana bakata terbijetu garu to kumada wani warbare mo chudo manni kenya oromo da on oda abayo kaduri duri maro rako oromo furi abayo kaduri duri maro rako sabako furi jireenyi kun sabatto cime dolari ke gadirof simi jennan takemala samin dolari rof sunjiru charranegin charraqitiru midire akas qofa mitika jambo namatu surba kala surbe kamati surbe de yaade ni galis kan dafke tokko tae nyaata tokko dafka jira chubu dadhabe shiro giddi nyaata duriyattum firan qabu yo atesi jasa salfata amma kani simbe kani seru mane yamame lata kan kufes kamso ke ron kufe Ijira nama yara musaraki unda Kenya nuve. Arrabale belangu kubata. Garini mo bole kesa choma bure uski fabu fata. Kuno arargen belangu kubata. Baki hedura koda numata. Kamfin finne torbe reti kara barkat kode nyata. Wanakazitu dabbara 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 nugotani madabbara isa koddi ni dabbara bela kuvat dammara enyutu enyu gabbara lebaulla 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 wariduris lebaulla nugodani borsa kulla budde namjunya chabulla nugodani ummata baye kamna injiru kan kenya gitu barresitota kamna injiru kan kenya gitu kitaba afaan oromo meeqa kan bitu me ofta dargaggoon hundi keessanii me ofta shamarran hundi keessanii hojjettoonni baankii dhufanii lakkoofsa irra qabanii siin jedhu kana ximqataatti himnaan Temkatani mo ani mo wanto ko sitti manani. Mucaatu abbaa fi mucaatu jira isaan TV qaban. Tokko mo kan mataan unaan nese TV da biyya kanatti. Ani TV ko channel akka kudhanitti waan bira rakkaadheen jira. Afaan Jarmanii faarran kaa'ee jira dhiisa. Achi TV isa guddaa seenaa kana ollaadha qabu. Itoophiyaatti qonnaan bultoonni akkasii midhaan akkasii qotanii xaafiin biiliin akkasii jedhe gabaasa miidiyaan iddoo akkasiitti wanta akkasii hojjetame warra qarshii biiliin akkasii jedha mucaan nagaa ollaadha isaan tiiviin abbaa hooy maal Itoophiyaatti nu geessitu kana ximqataan natti mi'achi itti dabalee itti kenna buuse ammas barreessaa tokkotu jira fagoo irra baadiyyaa irra natti fakkaata maqaan isaa yoo amantii Tolasaa jedhama biyya kanatti yoo namni boo'uuf jedhe maaloon boo'in maaloo isa sobu akkas miti sirrii miti inni yennaan hin jedhinaa
Maaloo dhiisaa nan bo'aa. Walaloo sana furu tura. Inni hinnaan hin jedhinaa maaloo dhiisaa nan bo'aa. Hin boo'innaan hin jedhinaa maaliif anan hin bo'u maaloo dhiisaa nan bo'aa. Seetan nu hiisisee nama keessaa baay'eedha. In kolfuu dheetuun jiru kana faatu na kofalchiisa. Kanaaf kolfuu keessanitti gammadeera mooraaliin doolaarii caalaa hedheera silamu. Waa'ee gaazexeessaa amma inni jedhu irratti nama yaadadde. Gurbaan gaazexeessaadha. Garuu hiriyaan isaa tokko immoo jira kan hoogganaa bakka ta'e tokko biyya isaan beeku. Bara isaas hin beeku. Garuu dhaggeeffadha akkasumatti. Amma dhaqee akkamii abbee hojiin bara kana akkamii haala sotaatti immoo isin huugamteetti huugamteetti waan tokko hojiin namatti hin tolu mootummaan takka durgoos maal baasuu dhiiseera. Akkamii magaalattii misoomte bishaan hin jiru magaalaa kanatti neetiwoorkiin hin jiru nama rakkisaa ofumaa takka rakkachaa jiran. Isuma kana kaameeraa kunooti anis isuma waraabbachuun dhufe akka miidiyaadhaaf naa dhiyeessituun barbaadan immoo gaazexeessaa ta'een dhufe jedheen. Jennaan kan miidiyaas akkasii miti jedheen. Sana booddee amma kaameraan akkuma ammaa kana qophaa'ee jira. Bakka nagaan gara magaalaa keenyaa dhufte jenna. Magaalli keenya egaa haala gaariidhaan misoomaa jirti. Rakkoowwan investimentii fi infraastiraakcharii garaagaraa sirreessaa jirra wantoota hafan. Garuu manni keenya baay'eetti gammadee haala gaariidhaan. Fuulduratti immoo jedheeti isa silaa haasa'aa ture isa naachuraal jiru sana dhiise waan biraa haasa'u jalqabee jechuudha. TV isa tetteefiin jedhee dhimma televezyiiniiti. Baay'ee haasa'u dhaabadhatis takka gaardii goota. Mucaa barataa tokko jira. Barsiistuun isaa hojii mana laattee fi ganama dhufe mucaan barataan. Kai ettee mucaadhaan. Ol kaate barattu inni barataan sun ol ka'ee. Hojii manaa kee hangam deemteetta jennaan? Hojii manaa koo kiiloomeetira 8 deeme. Maa jechuu keeti jennaan? Jechuun koo asii amma mana keenyaatti mana keenya ammoo madanaatti ittiin deeme. Kiiloomeetira 8 cina jira. Ina jenne jira hojii manicha. Kanaaf hojii mana har'a ammannu tokkummaan keessana jabaatu tokkummaan tokko keenya maaliif danuu jedhee otoo yaaduun sadii ta'anuu. Dhaabat. Waa'ee hattuu karaatti na qabatee isinitti buufadhe gara xumuraatti dhufneera baay'ee isin eegne waan ta'eef. Sila yeroo dhufne galmi guutuu hin turre nama muraasa ture. Baay'inni namaa tokko sirrii miti. Wal caccabsinee wal finne guyyaa tokkoyyuu as magaalaa kana keessatti baay'anneetu yaadu duriyyeen gaafa obboleessi keenya wareegame acee wareegame baay'achuu caalaa kanumti dhufe kunuu nama ajaa'ibaati tokko isaa nama 10 ol caalaa 20 ol maal na yaadachiise beektu halkanii dukkanaan sa'aatii 8tti osoo hin galu aspaaltii walakkaan deema. Hattuutu cuubee namarra kaa'eera guyyaa tokko dubbadheera. Hattuutu suuqa gidduutti dukkana gidduutti cuubee namarra kaa'ee jira la. Amma waan itti siqee anaanis cuubechilatti galagala. Nama sana immoo balaarraa baraaruun dirqama kooti miti. Akkas dhaabadhee ilaallaan cuubee irra kaa'ee saamuudhaaf hattuun haangi gochaa jiran. Qofaa kun sagalee 10 oliin gadhiisi gaafa jiru gadhiisee laga lixee jechuudha. Namuma as jiru kanatu akka nama 50 iyye waan ta'eef guyyaarraa ani isa dhugumaa gammadee waan jiruuf kan isinitti hime yeroo eebba kitaabaa immoo boo'een beeka buzeen beeka. Uummanni magaalaa keenya keessatti argamtan hundumtuu fiilmiin akkasii guyyaa akkasii waan eebbifamuuf kitaaba akkasii waan eebbifamuuf gimbiitti. Maalutti gaafa afaan Amaariffaa galma Cheroo jedhamu jira galma magaalaa Gimbii. Hinuma guuta. Abeet dachee dhufee guuta Oromoo dhufee guuta. Fiilmii waadaa faayadamu dhugaa lama faayadamu maaltu dhufe bara sanaatu akka ammaa hin baay'atin har'aan abbusee rafuuyyuu hin dandeenya gadaan dhufeera waan ta'eef ijoollee baay'ee barreessitoota baay'ee qabna weellistoota kunoo akka taammee fa'aa kana baay'ee qabna. Achi ana abbusee waltajjii qabannee dhaawannaa nama 12. Nama 12 faatu dhufaa jechuudha galma keessa. Fiilmii afaan Oromoo kitaaba afaan Oromoo eebbisiisuu jechuudha. Waggaa 10 dura isinitti hima 9 dura. Fuula keenya ilaaltanii daa'ima isinitti hin fakkaatinii. Kanaaf
nama kudha lama dhufan kana as galma keessatti warra dhiphisuu rakkootaa lafuma buna jabanaa dhuunfatti dhageessinitti baay'ee fudhatee ba'ee jechuudha. Har'a namni kun baay'eedha hedduu namatti tola waan gammannee fi horaa bulaa deebanaa. Horaa bulaa deebanaa waaqayyoos na barakachiisu qe'ee kanaa. Rukuttaa seexanaa. Isinirraa oolchu rukuttaa seexanaa. Museef takkeen